amantii kiristaan wanta baradheen jira masjiidaan tajaajilu waan inni itti gaafatamaa madrasaa waa hunda baradhe malee wanta hin jedhu waajiin barsiisaadha waajiin faarfataadha waldaa kam barsiisa waldaa kam tajaajile waraqaa qaba maataba dhaawamee kannamee fi lallabi deemi jedhanii Itoophiyaa gartuu akka Oromoo kiristaana jedhutti bakka isa buufatte ni qaba takkituma tana gaafadha ni qaba jedhee waliin itti fufna agarsiisu waraqaa isin agarsiisu galatoomaa ustaaz Abumwaaz nama kabajamaa inni ofirraa dubbachuu hin danda'u awwal no Mahammad Bayaantu yaada kenne kee Mahammad waa dubbatee barate sakandii digdama naasa waan Mahammad Bayaan haasayeef jechuudha nama waan taaneef nus mirga waan qabnuuf mirga namummaa nu sarbina ummanni kuma lama wanti isin beekuu dandeessanu waajiin garee wangeelaa baatee deemaa jira amantoota miidiyaa irraa bakka bu'ee kiristaanonni nuti hin mormine kiristaanonni nuti warri amannu warri wangeelatti amannu ragaa hin gaafanne sheekiin tokko dhimma wangeelaa irraa ragaa gaafachuu ati diisi awwale ilma lambaasi awwale yoo marii sodaatanii manni kun keetiin ibsa sodaachuu miti yoo arraba isaa sodaanna malee bee sodaachuu miti ati diisi bakka bu'anii garee wangeelaa ibsaan mana kan namu kumaatama gaggeessa garee namni waa gaggeessu beekumsa qabaa bakka bu'eetii miti garee hundeessuun an danda'a Jalibsa asaadhuma awwale keessa sin galchu ati waa takka Tole Abumwaaz yoo awwaleen miyuutii waajjira dabarsi ayyee jaalibsa dhaga yoo awwaleen miyuutiin kaasin jette namni gastii irraa tokkoon kaasin Abumwaaz manni kun mana islaamaati bara obboleessoo sin laallatu ati manni islaamaati akkana goonu takka ustaza takka jalibsa takka dhiifama meeto gootu jalibsa takka ina softa waji takka ina softa ila jalibsa anis hin dubbadhu ustaz Muhammadis Haidaris Freedomis caalaanis hin dubbatanii awwalinis hin dubbatini ati mana kee maaliif qoy miyut qabadhu akka nama guddaa taasee please namni kamuun dubbannu waan amma ustaz Abumwaaz gaafatan ati gidduu taa'iti gaafadhu waajini fa Abumwaaz dubbatanii walii haganii ati gidduu taa'iti haraarsi waraqaa barsiisaadha yoo jedhe yaa takka barsiisaadha yoo ta'e waraqaan kee jiraayii waldaa kamitti barsiiftaa gaafadhu ustaaz Abumwaaz ustaaza jedhan eessatti ustaaza taatanii waraqaa qabduyi gaafadhuuti bifa kanaan barsiilachuu isaanii barsiisaa ta'uu isaanii yoo waraqaan mirkaneeffatte jaallachuu walitti gadhiiftaa jechuudha kanaan ala garuu yoo waraqaan hin jiru ta'e khalaas hallaqa itti fufi amma ayee galatoomii waajii jarraa fudhadhaate waa galatoomii ibsa galatoomaa walee Oromoon akka jedhu buddeena nama quubsu eelee irratti beeku jedha Oromoon. Ani Abumwaazii wajjin mari'achuu miti sheeka guddaa Abumwaazii fa'aa quraana qaraasaa ture wajjin mari'achuuf iyyuu waraqaa tana gaafachuu mirga hin qabdani. Sababii lamaa mirga hin qabdani. Qoy kaa dubbadheen xumura Abumwaazii naasoftaa maalirre? Anos dhaggeeffadhe. Hin dubbanne boon hin dubbanne jechuun. One second, please. Ibsa alaa kunoo kanaga. Kana bar ibsa. Ustaasota miti isinii. Ibsa ani bana duli salaataaf deema dirra idaan jedholdan. Ibsa ani waraqaan qaba masjidaan tajaajilu masjidaan barsiisa waraqaan dhaggeeffadhaa ustaas. Maali ustaas dhaggeeffadhaa kaa. Barsiisaan audio barbaadde waraqaan qabdu ana audio ustaaz dhaggeeffadhaa ustaaz jedha rakkoon qabu haasaa jirra mariirra hin jirru haasaa qofa ishiin dhaggeeffadhu haasaa afaan irra jirra marii hin qabanne maanaatan okay tokko kana Abumwaazii waraqaa tanaan gaafachuu miti nama karaa deeme tokko gaafachuu mirga hin qabu nama boosaa kennu hin jiru jechuudha lammaffaa an akka wangeela kana lallabu dhugaa dubbadhuu fi sirraas mirgan fudhadhu sin gaafadhus eeyyama isaa Yesuustu naaf kenne akkan deemee warra dukkana keessa jiran gara ifaatti fidu akka waa isaa dhugaa ba'uuf deemaa isaanitti lallabaa isaan barsiisaa naan jedhe maatis boqonnaa 29 lakkoofsa 19 hanga 20 dubbisi tokko achirraa gaargadhe ani lammaffaa immoo aniyyuu si wajjin nan haasaa jedhe Abumwaaz amaleessitti ture maaliif jennaan ijoollee keessantu Abumwaaz leenca keenyaa jedha. Waggaa lama ol asirra turre waliin si'i guyyaa tokko nama wajjin koostii marii qabeessa seera qabeessa seenee mari'atu argees hin beeku dhagees hin beeku. Ijoolleetu leenca siin jennaananii faraanii fi walitti si dabale. Sababii tammammaatti mariin wajjin sodaattu sababii lama jira Abumwaaz tokko. Ati of dandeessee ragaa baastee agarsiisuu dandeessu kitaaba keessan irraa. Okay.
Ibsa Isa jechuun iddoo kaanitti gurbaa kana sobuu waan irratti sobuu gaafadhe hin waan jedhu dandeessu. wajjin si wajjin Afaan haasa akkasii si qaba waan wajji ta'eef. haasa'u goobas. Please abumaas na eegalta. Lallaba keetii waan hin jedhu ibsaa Na gaafadhu kanarratti eegi. gurbaan Waajii fi ustaadni Na yeroo eegi. takka naa obsaa. Waajii fi ustaadni yeroo takka naa obsaa. Ani asirratti dubbachuu hin danda'u. Garuu immoo dirqameeti. Waajiin akka jee ustaaza waraqaa isin gaafattan. hin qabu jedheemi hin qabu jedhe nan gaafatina hin qabu jedheem ni qabdaa jedhu anis Abaachuu dhabuu koos miti kan na gaafatu na gaafachuu mirgan qabdu. Na gaafachuu mirgan qabdu hoo ayyuu eenyuudhaati? Abu Muaz bro ani Abu Muaz I don't care who you are, Baba. annin qaba yoon qaba anne barsiisaa maa taate guba I don't give a shit about you. Ati na gaafachuu mirga hin then if you don't qabdu. give a shit hin qabdu waan takka Marii barsiisaa maqeessaa sodaadhee fuute jedhiitti mallatteessi darbe malee na wallahi si gaafachuu dhiisiiti fi hidda dhaloota keetiitu Bo, sodaadhan Abu hidda Muaz. dhaloota keeti waraqaa yoo qabaattee borsoo Meeyati dhiira naajjin marii qabadham. Meeyati dhiira marii ni qabadham. qabdaa jedhin waraqaa barsiisummaa ni Dhiira marii qabdaa jedhin qabadhatan dhiira naajjin. ni qabda si hojii annin qaba nama hin qabne hojii hawaa takka feemasa taane waraqata simti kan na gaafatu. tiktookis ni bitattee takka jedhi feemasa ta'uuf tiktookii mucaa harka Abu qaama Muaz irroorraa bitattee takka jedhi isa inniyyuu nama qabu godha. Ati umurii kee guutuu followersiin ni kadhanne. qabdaa jedhi waraqaa ibsa Umurii yoon kee qabaan guutuu hojii follower naas kadhanne Abu Muaz. Umurii kee guutuu follower kadhanne. Umurii kee guutuu akka sirra kadhachuun feemasa irra ture. gaafa naan qixxaatteeti Abeenya ana jala kaa. teessee barachuu turte Ani dureessaa bari. Ani dureessaa bari. maal dureessa miskiin asirra harka harka ati siin beekaal biyya bakka warraa Anuusi nyaatu beeka. dalagattu Maalata dalagaan qabdu Afrikaa keessa mana funcaanii miiccoo ati. Hospitaala keessa. dalagaan qabdu takka jedhi Hospitaala keessa lafa miiccoo buufaas deemu seenaa kee. Hospitaala keessa lafa miiccaa. nagarsiisa sana waraqaa Mana yaalaa keessa lafa miiccaa. ibsaan dandeessu wallahi dandeessu kunoo kanuma takka jaal ibsa yeroo nageessanii yaa nagaama usaaf sagaleen ko Okay. ibsaaniin bar waraqaa gaafatu jedhanii ilaa wanti isaan jedhanii waan salphaa ture jaal ibsaa osoo ibsaan amma waan biraa dhiiftee Abu Mu'aazii gadi deebi'anii maaliif jennaan Yesuus Kiristoos iyyuu gad of deebisee jechuudha waan ta'eef gad of deebisanii Mee waraana geeffanna. Isaafsi yaamat waajiin akka jedhe waraqata bakkiin irraa argadhe boqonnaa hangasii jedheeti waraqata achirraa hin argadhe boqonnaa hangas tura hayyame akkaan deemee uummata kiyya qaraasisu uummata kiyya barsiisu bakka san irraa hin ragaa fudhadhee je si galee ragaa sanin ki fudhadhee je waraqata qabaa hin qabu sun jiin achirraa hin ragaa fudhadhee je. ibsaa sii galutti hin jiru nabi Muhammad quraanni deema waa barsiisaa jechuunii fi waan irraa barate waraqaa ni qabda cibta macaafiqaa dani qabda yoo siin jedhan ati niin qaban qabu maa bar yaa sanan deebisaa filamma jalibsa Yesuus Kiristoos tuyyi akkan deemee labsu akkan dhaloota barsiisu waraqaa ragaa naaf kennee jedhe miti nuti musliimonni islaamummaa keessatti balliquu anni walau aayaa jedha keeyyata tokko yoo narraa dhageessa yoo beektanii uummataan gahaa jedha so namni musliimaa keeyyata tokko beeku as jira jira waan ta'eef gastii kana jira jira waan ta'eef keeyyata tokko musliimni beeka waan ta'eef takka xumureera keeyyata tokko musliimni beeka Amma akka barataa keessanii tokko gaafii takka isin gaafadha akka barataa keessanitti. ishee kan xumuruuf barjaalibsa xumuruuf ishee kan xumuraa siyaasa dhuunfaa waan ta'eef Osuma xumurreen gaafii takka isin gaafadha akka barataa keessanittan kan nama wallaalaa tokkotti. okay Waajiin fedhu wallaalaa haa ta'u fedhus beekaa haa ta'u murtee isaan osoo beekumsa qaban hin jenne warri kiristaanotaa kun hundi isaaniitu akka karaa jal'ina irra jiran isinuu numa beektan. Isaan kana qaceelchuuf kan isin daawaa gootan akkana fakkaattetti isaan kana qaceelchuuf nama barate hin qaceelchan nama barate wajjin wanni gaafii deebii munaazaraa godhanis hin jiru. Isaan kun waan hin beekneefuu isin isaan kana amansiisuudha kaayyoon keessa waan taateef barnoota isaanirraa gaafachuun maaliif isin barbaachise akka kiyyetti wallaalummaa kiyyetti. Alright. Nan deebisa rakkoon qabu. Tokkoffaa irratti ilaa jaaribsa. Ani nama kana wajjiniin waggaa har'aa marii godheen ture. Mata duree shamarri islaamummaa keessatti moo kiristiyaanummaa keessatti kabaja argatte kan jedhu irratti nama kana wajjiniin marii godheen ture. Waggaa har'aa kan namni baay'een yaadata waan ta'eef jechuudha. Maaltu yeroo sana ta'a akka ture namni hin beeka. Maaliifas hin jedhe amma namni kun gaafa inni gassii banuu nama 100 nama 200 nama 50 yoo guddate nama 200tu laayifii irra taa'ee isa ilaala. So amma Abu Mu'aaz wanti inni jechaa jiruu fi barumsaaf osoo hin taane attention argachuudhaaf beekamtii argachuudhaaf mana ofii ifachuudhaaf malee namni kun dhaloota barsiisuudhaaf
Dhaloota barsiisuudhaaf yoo ta'e kunoo nuti hin jirra warri isa ginnu warri isaan wal madaallu okay hin jirra waan ta'eef nuyi wajjin haa mari'atu. Ustaaza Mu'aaziin maaf jedha? Ustaaza Mu'aaz yoo ta'e isaan Ustaaza Mu'aaz wanta isaa wajjin mari'atu takka nan tuma qoy takka daqiiqaa takka. Ustaaza Mu'aaz Ustaaza wal Farhaan wanti waajii wajjin mari'annee fi jarri beekumsa irratti hundaanii haasa'u malee arraba qeeqa waan akkasii kana hin beekan. Waajjin immoo ati hin beekta waan ta'eef arraba qeeqa waan akkasii irratti deema. So isaan madaalu nuyi warra waxaa wajjin haasa'udha. Amma dhiifamaa waliin gaa namaan ulaalaa jira. Asirratti amma dubbachaa jiru nama 2,300 ulaalaa jira. Namni kun hundinuu garii wallaalaa garii beeka. Waajjin asirra dhufe awwaate abbaa baratee filatu mirga qaba. Oromoon maal jette? Jaarsa harreera haayi waan himattu dhorkii jaan. Inni Ustaaz Abu Mu'aaziin barbaada jedheemi. Gaafii lama qofa irratti wal qabanii Ustaaz Abu Mu'aaz gaafii san gaafatee gaafa gaafiin Abu Mu'aaz deebuu didde waajiin dadhabee gabbu'eetuma galuudha. Yooniif waajiin gaafii takka Abu Mu'aaz gaafatee Abu Mu'aaz deebisuu dadhabame Abu Mu'aaz dadhabee dhiiseetuma galuudha. Kanuma lamaani yoo asirratti amansiiftanoo namni arrabaan dhufe gadi mo'ee deemuudha muutii irra qabatee. Ibsa. Okay, ara. Ibsa. Amantii nama baratee lallamoo nama hin baratini. Nama baratee lallabu. Goobas. Makiinaa nama baratee oofamoo nama hin baratini. Nama baratee oo. Goobas. Akka jettuun wajjin haasawan dinne an nama darajaati jaati feemas akka kiyyaa beekamte akka kiyyaa qabu waraqaa qabu. Ni qabda waraqaa ni qabda jedhin kan si kannanii xurooyte lallabidee hin barsiisin jedhan. Inni Yesuus tunaan jedhee jedha. Yoo qabaate hojii haasaa yoo hin qabaanne nama hin qabneen ergaaf. Walii galee ni qabdaa jiin takkitu tana gaafadhu waan guddistu hin jirtu. Isa sodaafii miti leenca ta'uun ani isa irratti miti isa duraas leenca. Walii galee isa boodaas leenca. Ni qabdaa jedhi waraqaa itti lallabdu waldaan sii kan itee deem jettee lallabdu waldaa kamta jala ni qabdaa jedhi takki tana gaafadhu allaqee yoo hin jenne barsiisaa kun mucaa kiyya barataa Ahmadiin kannaaf ibnuu jira. Galatoomni odoo isin muutii qabanne gaafii takkaan isin gaafadha illee asumarratti dhiifamaa waliin amantii kiristaanotaa keessaa waraqaa kannanii fi deem lallabiin ta'e jaamtu ni jirti akka kiristaanota. Ati nu jiddut ati gara maa dubbii dheereessita. Gaafii waan dhaggeeffadhu waan jedhe nama waa beeku waa lallaba amantii baratan malee lallaban atu waan qabu osoo hin baratiin waan dhageessan malee lallaba. Namni kun kiristaanummaa keessaa gaheensaa maali? Gartee waraqaa barsiisummaa waldaas ni qabdaa jedhin. Maali kana gaafadhu yoon qabaanne wajjin maa sa'a fixanii sa'a feemasiin isa godha. Dhiira qabdu wajjin barsiisa amantiiti baran. Amantii jedhanii Abu Mu'aaz. Waan bareedaa. Abu Mu'aaz waan bareedaa jedhani garuu wanta ati beekuu qabdu jaalibsa dhaga'i jaalibsa ustaaza walqaasanii mari'atanii beeku guyyaa tokko waraqaa naman gaafanne amma dubbiin waraqaa deebine dhaggeeffadhu ati nama xabaqaan ati waa takka hin beektu isa jala ce'uu jirta awwalee meessa qaba na cal jedhe barsiisaati jettuun kun waraqaa qaba faraan qaba ustaaza awwal qaba anis qaba bar ni qaba kun waldaa kam tajaajiluu ture waraqaa itti dhawanii maataba kannaniif Itoophiyaan isa qaba haa fidatu. Gaafa feema sadii follower una qixaa hin qabu. Waraqaa ustaazni jaantana qabdanii sheekh Waajii. Daqiiqaa tokko na dhaggeeffadhu ibsa. Daqiiqaa tokko na dhaggeeffadhu ibsa. Galatoomi. Maal Abu Mu'aaz too nama dhaggeeffattu nama kola mannu ilaala. Gurbaa waraqaa si gaafatu an waraqaan qaba waajis barsiisuu hin danda'u. Ati iyyuu waa'ee amantii kiristaanaa raasa'uu fi ganaa waraqaa si gaafadhaanu. Waraqaa siin jen an nagaaf amantaa kiyya barkeetii wangeela arrabsituu fi masgiida kamtuu waraqata si ganaan si gaafadhaanu. Na dhaggeeffadhu. Ani amantaa kiyya irratti waraqaan qaba. Ibsaa gaafachuu hin dandeessu. Timiitii kan na gaafatu nan gaafattu simiti kan na gaafatu. Eegas ayyees hin gaafanne. Ayyee bakka miyuuti godha Abu Mu'aazati. Miti godha. Ibsaa hojii dadhabee ibsaa gaafate waraqaa gaafachuu dadhabde. Abu Mu'aaz please anatu ila Abu Mu'aaz ati Abu Mu'aaz ati leenca ijoolleetu leenca maqaasii godhan malee guyyaa tokko mariin agarsiistee hin beektu please. Tokko kana arrabsoo dhiisa arraba malee. Lakkisi arrabsaan jiru agarsiisuu qabda marii seera qabeessisinte. Waraqaan qabdu. Waraqaan qabdu asirra keessa. Simiti kan na gaafatu. Ibsaa ayyee ibsaa na gaafatu ibsaa gaafatu. Namni na gaafatu hin jiru jedhe musliimni na gaafachuu mirga hin qabu. Ibsa namni tokko na gaafatu. Ibsa ala daqiiqaa tokko na eegi ibsa. Ibsa daqiiqaa tokko ittiin eegi. Amma maasaan ibsa amma man dhaggeeffadha. Amma man dhaggeeffadha. Soqontu takka naa kan. Soqontu takka. Ana asirraa isa dubbataan jira. Awwal qixa asirratti mirga qabdan hundi keessan akka barbaadan itti haasa'uudha.
kanas qabee kan achiin qabu yookaan isin hunda gayyaasee mana kee cufadhee deema malee gamanaa fi gamas hin jedhu. Waraqaa ittiin lallabdu sirtifikeeta san ni qabda ha isaan gaafadhu jedhan san takkaa hin qabaa takkaa hin qabu jedhi. Na gaafachuun mirgan qabdaniin jedhame. Mirgan qabdan na gaafachuu. Qabu allaqee wajjuwaanne asii Dhimmitti kan murteessu na gaafachuun mirgan qabdanii. Hin qabdu anni hin qaba. Na gaafachuun mirgan qabaadoon kee qabaattee dhiiftee waan na dabaluu hin qabu. Ibsaa hin qabu waan carraa kan ituuf takka waan na gaafattuufis hin qabdu qabaattee dhiiftee laata. Waraqata qabaachuutu beekumsa nama argisiisa miti abbuumaas. Hin qabdu hin baran osoo hin baratin akkamiin lallabda. Maqaa ustaazaa baatanii osoo hin baratin akkamiin lallabda. imaama mataarraa godhatanii si gadi uffatanii sheeka fakkaachuu beekaa nama hin godhu. Wangeela osoo hin baratin Ragaa mari'adhu seera qabeessaan kottu. akkam isirra teessan salfattu. Waraqaa hin qabne maal asirraa godha barsiisaa jedhaniin maal hin qabu waraqaa takka jirana. Ibsaa yoo qabaate sodaatanii buusanii marii sodaatanii waraqaa hin qabne deemirraa baradhu nama waraqaa hin qabne. utuu beekumsa qabaatanii mari'attanii qaanessitu Abumaaz. Ati utuu beekumsa qabaattanii ustaaza Abumaaz. Marii qabattanii qaanessitu. Kan qabdu ati usmuca firraa dhiisa walee. Abumaaz yeroo takka yaaduma kee kanarra ilaala amma fakkeenyaaf yoo warri gartee kiristaanota barsiisonni gartee kiristaanota immoo kanan hoggaa wayi barsiifna jejjanii ol ba'an isaanummaan wal afaan deebi'aniiti aboo ati ragaa ni qabda waldaa kamtu bakka si buufat eenyu wal geela lallabi ummata barsiisisiin jedhe jedhaniiti wallahi maali wangeela isaanii mana waldaa isaanii ka'iimurraan ijaarratan wal harkatti diiganii wal bittanneessan jechuu arbaadeeti. Namni waraqaa hin qabne namni yookaan wanta hin qabne akkamitti akka lallabuu danda'u waldaarraa waldaa kamtu kana wallahi kana namni quraana qaree Muhammad namni quraana qaree waraqaa hin qabne gartee ijaazaa hin qabne akkami quraana barsiisa jedhamni kuni waraqaa hin qabu ijoolleen asirraa yaatee barsiisonni finnee jennaan inni arrabsoodha nu jala taa'ee barachuu ture mucaan barsiiftuun isa barsiisuu turte eenyu ni beeka ustaad Ahmadis ni beeka caaltu jedhanii ta'e isa barsiisuu turte mucaan sanis shaajaa jalaa qabnaan garee cufe arrabsoodhaan inni asirratti ol bee namni dhabamnee nan barsiisaa jedhanii malee gartee gaawaa jechuun garee waajii jechuu banatee waan ni jedhee malee waraqaa takka hin qabu gurbaan kun. Waliigallee takka hin qabu dalagaa namaan arrabsaame wallahi dalagaa takka hin dalagatu biyya gartee Noorwee keessa taa'ee miidhamaadha qaamni isaa waraqaa wantaan nyaachisa warra gartee woorki seentarii nyaachisa gurbaa kana guyya tokko jiiman kaasu guyya tokko dalagaa keessa hin jiru asumarra hin dalagu. Waliigallee nama waraqaa hin qabne kun jaasan nama waraqaa qabu hojjaasan wallee teenya tokko waraqaa hin qabne kun kanaaf waaqayyoon isaatu of gaddeebisee namatti gartee of taasisee nama hojii namaaf gartee if gaddeebiseedha maa if gaddeebisee ijoollee teenya waraqaa hin qabne hojii naasoo feemas ta'uuf deema. Inni agarre eenyu mucaan maal jedhe eenyu tani amaartichaa san gaafa miliyoona godhatte kootu jedhani kuni beekamtiif deema mucaa namaarraa bitateeti mucaa qaama kiristaanaa qaama irruudha birrii dhorkate tiktookii inni ittiin deemu kana ni bitate maallaqan kan inni ni beekan kiristaaninni. Feemas ta'uuf deema gurbaan yoo waraqaa qabaate gurbaan halkanii anaatu isa afeeru ture Yesuus waaqama waaqaa miti jedheen gaafa meeqaan isa afeere hin dide hin naasa wangeela kee bichaarraa Yesuus waaqama waaqaa miti qur'aana keenyarraa Allahan waaqama waaqaa miti wangeela keetitti naa jamnennaan wallahi na dide inni gartee waa laaqee arrabsu barbaada beekamti kiristaana nama inni arrabsin asirraan jiru barsiisota hunda isaanii nama arrabsin hin jiru. Ani leenca kalees arraas leenca waraqaan qabaa bar osoo waraqaan qabaanne maal abbaa kiyyaan asirraa godha boo deemeen fannisa indee kana waraqaan qabne dhageessan arraa nan gaafachuu hin dandeessan jira akkana kana maaltu hojjaasaw akkasii galatooma iidaan jira inshallah walitti deemina barakadha assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Jaaribsaa koo yoo raayyamtanii normaal amma fakkeenyaaf Abu Mu'aaz waraqaan qabaa jedhan anamma fakkeenyaaf waa'ee quraana markazan itti haffazin qaba. Quraana xifdii bakka itti haffazeen qaba. So quraana xifdiidhaan waraqaa shaadaan qaba. Sirriitti naa qalbeeffadhu. Quraana xifdiidhaan kitaaba adda addaa qaroo kiyyaan waraqaa shaadaan qabaan sartifikeetan qabaan. Kana qofaa miti lammaffaa irratti comparative religion irratti waa'ee amantaa wal madaalchisuu islaamummaa fi kiristiyaanummaa wal madaalchisuu irratti bakka itti baradheen qaba sartifikeetan itti qabaan. Argiteemi? So kanaafuu amma makina konkolaataa konkolaachiifta yoo ta'e konkolaataa konkolaachisuun kan kee ittiin mirkanaa'u sartifikeeta yookaan manja fiqaadii sana yoo qabaatteedha. Yoo manja fiqaadii hin qabdu ta'e aayaan konkolaataa nan konkolaachisa yoo jetteeni qaamni seera tokko tiraafikiin tokko si dhiisu si adaba. Hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaatti sartifikeetni dirqamadha. So erga namni kun sartifikeeta hin qabaanne baratee sartifikeeta fudhachuudhaa qaba. Lammaffaa irratti anatu dhiyeesse jalqaba irratti marii. Anaa wajjin kiristiyaanni mari'atu jiraayii jennaani
awwaleen dhufee yaada kana shifti godhe. Maaliif siyaasa hojjechuudhaa fi keessaa wajjin mareetanii haasa'anii dhufan. So yaada Ahmad kaasee distiree goonee kaanee Abu Mu'aazii irratti siyaasa hojjenna yookaan siyaasa hojjechuudhaaf dhufan malee mariidhaa fi miti baay'isame. Kanaafuu ammas kun nama 2600 jira. Namni kiristiyaanni ani kiristiyaana barsiisaa kiristiyaanaa ta'uu fi hin jedhu. Ustaazota bira dhaquu dhiisaati. Kottaa